Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya jirtanii jajjabaatanii isinan jecha salantaan teenya onnee raakaatii bika jirtan maratti isin haa geessu jecha deebinee har'a maaliin deebitan jechuun keessan hin oolamu haati ammatti gammachuu isiitiin fayyaa isiitiin qoflaa tabasiitiin taakkasiitii deebinee jirra faatee fi turiinaan haati gadaa salaamadhaan isinan jaaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabatamtoota fi hordoftoota jirra jirtu isinin jecha baga jiraattan bakka jirtan maratti salaamtaan teenya onnee irraa burqutee isin bira haa geessu isinin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattootaa fi kabajamtoota haadha gadaa nuti jirra alhamdulillah galata rabbii warreen amantaa biraatis ashama harka fuunee akkam jirtu isinin jecha nagaaf rahmanni rabbii bakkuma isin jirtanitti isin waliin haa jiraatu. Arramna yookaan haadha ammadii wajji jirra alhamdulillah baga gammannee baga gammaddan jechuuf dhufne. Taakkasiitii daawwattoota fi hordoftoota kiyya isinilleen akkuma gaddaa fi fayyaa kiyya gadda kiyya gammachuu kiyya na wajji qoddatanitti har'a fayyaa kiyya na wajjin qoddachuu qabdan jeetiin eenyu wajjin argamaa. Turiinaas hin wallaaltanii haadha gadaatis hin wallaaltanii obboleettii miccirtuu ni beeytanii isaan lameen wajjin argama. Isaan lameen akkuma beeytanitti rakkoo fi balloo irra guddisee haati gadaa na cinaa dhaabbatti. Ibraan dubbiin Ibraan tuni ajaa'iba nutti taate. Gisee sheekha bira dhaqee jaartuma isaa siiriitti godhee mana keessa kaa'ee ani mudannoon akka barana na mudattee takkaatillee na mudattee hin beeytu. Mudannoo ajaa'ibaatiin abduusu jira jechuudha. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya mee nalleen ajaa'ibina nalleen jajjinaa isin jecha. Ibraan kuni dhugaadha. Haadha mujrima naan jettanis badii xiyyaarratti rakkoo qabu. Yoo badii qabaaddes badii qabdanii naan jaadha. Yoon kadhata qabaaddes kadhata qabdanii naan jaa. Qoomatti keessa harkaatiin jira obrinaaf dheeraddaa bika jirta maratti nagaa fayyaa isinitti haa ta'u. Akkuma gaddan hojii baadhatanitti. Ballo tiyyaas na hojii baadhachaa gaddaa hiyyaas na hojii baadhachaa ganis ninjaa maaliin deebitee jechuun kasan hin oolamu. Arragaa dubbii Ibraan tanarraa hedduu haasa'uudhaaf deebi'u. Ibraan yoo namni kun yoo fayyaa qabaate dhugaa rabbisanitti namni fayyaa jahanii guutuu qabu jaartii fi waatti godhee assalaamu alaikum jeetuma dib lafanna godhee. Assalamu alaikum jechuudha fi dib lafa jechuu malee. Allaala samboota viidiyoo laalee barbaade. Samboota viidiyoo gisee laalu Turiina kai jeetuma Turiina qabee baafatee kutee fayyummaan nagaa. Baasa isatti haa baasu baasa. Isillee wayi kanaaf kanatti wallee tijjee. Itti qaraa hunda furatteetuma qabxitaa kuteen jechuudha. Gisee kuteen booda mana qabee hashagee qaxaaqatee miskiina. Namni miskiina rabbii akkas ni godha. Haadhaan bira hin dhaqin Turiina hidhee mana kaa'ee qoonqoo malee dhugaatii malee namni fayyaa qabu jaartii fi xiqqashoo naasuu ni qaba. Ibraan waatti godhaniituma akka haadaatti if jala dhawanii yookaan if jalaan deemu jiran. Yoo san hin ta'in jaarsummaan jaartii miidhu eessa jira? Isuma kanaa wanni shakka innummaanosiirii qabaachuu hin dhabu. Namni jaartii fi akkas mana keessa ni godha. Kana amartana inni ifiif siirii qabaa itti godhamtee jirti isumattuu. Warrummaan siirii sanuu isa amma eessa jirani beektaa? Mana walloo jala achi wali qabamanii zakkoo achiin shirjee ijaan itti naajamu Turiinaa ijaan viidiyoo isaa laalati Saifuddin harka ulaa yoo qabate wuy jee maraatee mana keessa ol garagalee. Viidiyoo laalati nanuu rifadhe. Diineen akkas zakkoon akkas zakkoon. Yeroo isaanii ajji balloo jechuun kiyya zakkoon taa zakkoo ajaa'iba natti taate. Balloon gisee isaanii hojii shiraashirra deemu qabu. Balloon ilmaan guddifata. Balloon rakkataa cina dhaabbata. Balloon miskiinaaf gargaarsa ta'a malee yeroo siiriitti hojii hidhatee shirshii jiru qabu jechuudha. Ilmaan balloo mana dhaqanii gisee akkasii baareessanii namayyuu akkas goggodanii gaaruma jira jechuudha Ibraan kuni. Ibraan ati rabbi si haa qajeelchu. Si qajeelchu waatu si haa dhabamsiisu. Wanni isin jedhu takka hin jirtu ati. Du'aan tolta ati. Namni kanaa du'aan tola. Namni maaliif jiranii jaartee obboleetti miccirfaa maal nan jaabite gaafaan anti desanii siitu shirjee na gubbaan fuudhee Turiinaa galchee fi naan jechuu jira jechuudha.
na'am ana galteef bultiin obboleettii xiyyaatuun hireen taruma gantan hireen taluma ganamaati maaliif laaqamti jechuutu Ibraan abshirtii bin jira jeeni qomaradde osoo seefitiin hin jirre isaa raajii bira kutte jechuudha fuudhee galche manatti ate machirra bartola goote yoo namni toltuu sii godhe Ate isiin irra tola yaaddee fi tola isii yaaddeef sallaalee isii tan akkana godhu qaba yoo ni takka fadhe na godhee guyyaa meeqa jechuudha bikaan jiru hin beeku waan itti jiru hin beeku hujiiti jirra hin jiru eddaana manuma kana kaasaayi caalaan deeme du'aa takka takkaan ilaan gatti shayini mana osoo shayini mana keessa taa'u mana keessa shayini hin jiru jaaniin takka mudatatti ilaa hangas mudatee jechuudha caalaan jechuudha osoo ishee barbaadu micciiri anasumatti tiliseeti fiigaa balloo bira kute taballoo sanis nama rakkati bar sanis nama rakkitii jechuudha nama rakkiti naaf gala manaaf nama fincaanii manaa gadi hin baane nama rakkiti ulaa qabachuu hin dandeenye isaaf ilmaan isaa mana keessa ammoo waliin akkas ta'u jiran jechuu bara ammoo amma isaan hunda qaba isaan hundaa jechuudha maaliif gaa'e namni yookaan sammuun deemu yookaan qoricha fudhatee yookaan du'aa fudhatee yookaan sheeka bira dhaqee waa hunda lafa qopheeffatee dhaqaa jechuu bika dhaqu kumsa garman lafaa ga'e wal qaba jaalladha yoo isaan itti as deemanis gora qofa sana akkana jaanii namni gizee bika takka dhaquu deemu waa qopheeffatee waa jaayisa goratee deemeetti dhaqaa jechuudha akkanuman lafaa ga'e Ni maraate malee gurbaan fayyaan qabu qaalachi namaa waatti godhe maraataan maraate kun maraatee akkana godhu jira gantoo hunda. isuma sanuu waatti godhanii akka inni akka isaan jaaniin ta'uuf jechuutti godhan ta'a malee namni jaartii fi obboleettii nama duraa wajji nyaatta wayi nama aaree haa bar wal beekan. osoo baraaree Nyaatee jaan si nyaataa nyaataa jaan mallaasanii gattee si ciniinaa jaan. Sila amma sila inni jaartii isaa ta'e isaa garaa qabdu kanan godhu osoo fayyaa qabaate inni nu. fayyaan qabuun jabara namoo ani baramma isa akka nama fayyaan qabne yookaan nama maraatee yookaan xariiqatti isa dheessaftee hin jirta kalata yoon qabaadde kalata kana qabdanaan jaa atillee numa jeen turiina jaarsaaf jaartiin dur jirtii walitti jaaranii walitti deebi'uun keessanis hin oolamu anarrallee khayrumaa yaada Jaarsi kanam godhe. osoo akka fadee godhee jaarsaa jaartiin fagaatanii si bikkatti dhagan takkana jirti daawwataa firdu ta'u bishaan hin jirtu midhaan isaanii walitti Lakkee jaada kun muraannarra. isaaf hin nafuu jechuudha saniifuu hamtu dubbachuu hin dallee hin barbaachisu garuu Ibraan gizeen qabetti isaa dhumatte hangaan hin qabinitti afaan innis miidiyaa gubbaa dhaabbadde iyyee akkas ta'e kana ta'e jee isaa sarrabsuudhaafis natti ulfaata. Garuu Ibraan yoo fayyaadhaan bayyanootaan beekumsaan deemee kana hunda hojjetu jiraa haa ta'u ta'ee ta'isaa booda gizee itti geenyee waa hundaan ijoolirra geenye boodaan hubadhaa jechuudha. Isin galee amma wannummaan takka ta'anii dubbadhus hin jirtu ta'ii naasa'us hin jirtu. amma eenyu amanne eenyu wajji jiraanna eenyuma amanna bar namni amanan eessa jira ani Haa amananis rabbuma haa abdatanis rabbu. taakasitti jechuudha an ta'in isin yommuu du'aa bichaa raawwata yaman tana jibbeetiin jira yeroon qiyaamaata baanaan san dhiyaatee jirti yaman kanatti ta'uudhaaf akka dura yaman kanatti taatu isin beekta isin galee keessaafuu biyya xiqqaa fi guddaa waluma miidhuu yaalii godhu biyya kabajaa hin qabne mara kabajaa qabu maraachuudhaaf yaalii godhan sila namni yeroo biyya namaa dhaqa jechuudha qabaataa rakkataa bira dhaabbata beekaa wallaalaa bira dhaabbate wal qabanii harka wal qabanii sabni bira akka keenyaa kanaa miti harka wal qabataniiti balloo keessa wal liiban keenya kunoo waa wali godhee wal maraachee rakkoo keessa wal liibu yaman kana keessa wal qaqaqatu saba meeqaa jira Tigreen ni jirti Amaariin ni jira Soomaaliin ni jirti hatta Eertiraan ni jira namni hin jirre hin jiru as keessaayyee nama tokko ilaa Suudaaniin ni jirti namni wal miidhu tokko hin jiru yaman kana keessatti Oromuma qofa maal tokkanaan bees baallaaye waliif hin qoddarre waan takka waliif hin qoddan takkanaa tanaa jechuudha akkumatti wal cabsan akkumatti wal kuffisan akkumatti wal miidhan faayidaarraa wal baasu akkasuma yaadan malee namni as keessatti khalaas eenyu amantee eenyu hojii akka jiraattu eenyumaa hojii akka wal quba qabaattu rakkoo yaman kana keessatti. Rakkoollee rakkoo ajaa'ibaa. Waliin hin joon jirtu faadheen dhaggeeffadhu. Imraan maraatee karaa bu'ee jira. Isa qabaniitu immoo wahuma inni fadhu san. Sheeka saasanii fi isaas waliin du'aa gadatanii akka dachi gaturgufanii isa agarsiisan.
Sheekha kana namuma qabu san dhabnee arraami. Du'aan ni jira mokka. Inni nu kana maggoodhu jiru bar nama godhu jiraami. Du'aa godhattee tuma deeyitee qabdee isa kana qabdee dachitti urguftala. Ibraanuma kana yamma. Ibraanuma kana akkanuma wanni urgufatte isa urgufta qabdee. Abriin akkana gara gaggaltee yeestii jechuudha daawwatu safartu bisa. Malee hafalleen hin jirtu ree kuno bal'aa humna dhaqanii mana hundatti sirgodhaa kan nama biraa hundaa jira. Isaaf zakkoodha yaani sheektichi amma isaan sheeka jabaa qaban jaan jabaa rabbi siirii abbicha qeensiidha maqaan isaaniis qeensii Jabaa rabbu. isaan sani wajjin jiranii garuu yeman kana keessatti namni lubbuun namaa dhuftee jirti akkamumatti akka gobbaateetuma eessa dheeyxee galuufuu yaada taatee jirti. Yaa daawwatu safartu sahi isin kuma jirtanitti du'aayin nu godha. Jajjabe isaa nu cinaa dhaabbadhaadhaa jechuudha. Isiniif galee maal yoo jettan Dubbiin jajjabdu. maal yoo jettan haalaan nu dhibdee jechuudha dubbii yaman keessaa kun. Haalaan dubbii akkanaa subhaanallah nillee nagarre. Abbaan keessaa buu numa akka waltaraadhaan tartiibaan akkanatti akka lama sadi si eeggati yaani naa kaayanii wal cinaa naa kaan ta'u jiranii. Alhamdulillah rabbiin nama jaalatu mokoramuun sunnaadha. Ani mokoramuu kiyyattiif hin gaddu. Dandeettii rabbii kiyyaatiin alhamdulillah keessaa hin ba'a. Dandeettii rabbii kiyyaatiin keessaa hin ba'a. Keessaa bahu yennoo lamuu jechuudha. Seeriin bakka hin qabdu abadan. Seeriin deemtee shakkattee akkuma deemti jechuudha. Abbuma sani deemti. An seeriin hanganta akka waan gooti jeetti yaadu. Nis ni dhukkubsadha nis ni fayya. San hunda abdii waan rabbii kiyyarra kaayee jiruuf. Namni rabbi qabu. Waan rabbiin na gubbaa jiru kan inni itti amanu Allah qofa ilma namaatiif itti. Salaata shanan ka'e salaattee du'aa godhattee. Sanii alatti siidi namaatiif waan godha jee rabbii kiyyatti hin kafru jechuudha. Alhamdulillah suma biraa dhufte jeetumaan taqabbaladhee jiraadhaa jechuudha. Taakkasiitii daawwattoota firtuu sakayya hanga viidiyoo biraatti walitti himnu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu isiniin jecha salantaan ta'e akka jirtan maratti. Onnee irraa kaatee yeroo umara isin bira haa geessu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota hordoftoota hanga walitti deebinutti nagaa fayyaan nuuf toraa nuuf jiraadha. Isin jaalannaa isin kabajnaa nuuf jiraadha bakka jirtan maratti. Toota keenya rabbiin isin wajjin haa jiraatu akka nu jaalatanitti nu waliin rabbiin isin haa jaallatu du'aa nu godhaadha. Galatoomaa du'aa nu godha.